Sabbantu. Waala caamtu. Akkam bolte nagaa keetii. Nagaa galata waaqayyo akkam. Nagaa jirta. Jirra galata isaa. Mee miidiyaa irraan jiraachuudha. Nagaa gaafadhu mee maatii koo. Nagaa irra caalu nagaa waaqayyo waaqaa jiraataa isiniidhaaf baay'atu. Iddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan akkam jirtu nagaa keessanii. Anis nagaa kooti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u jirtu miti jajjabaattu foonitti furatti galanni gooftaaf haa ta'u jira isiniin jechuun jaalladha. Kaleessa viidiyoo arginee turre mitiire Meeriin Abiraamidhaanii dhiifama akka gaafatti arginee turre gaanii viidiyoo irraa dubbachuudhaaf natti hin tolle yaadee ture garuu natti hin tolle kaleessa viidiyoo garaagaraa gallakkisanii turanii amma moo jechuudha. Galgala kana jechuudha waan ajaa'ibaa gallakkisanii jiru jechuudha. Tsiggee miidiyaa irratti jechuudha. Innaa maaltu ta'e isinitti fakkaatee fuutee gara manaa geessite Tsiggee fi Abiraam jechuudha. Meeriin yeroo kana daanii mana jala daanii waamanii fidii roottaa innaa roottaan hin jirtu jedhee galee. Ara dhugaa dubbachuudhaaf taanamee kun mee ifaan ifatti jira ifaan ifatti. Barittiin jechuudha. Barittiin bara dhiirri biraa haadha manaa namaa barbaadu. Bara haati manaan osoo abbaa mana kana jirtu dhiira biraa barbaadu yookiin immoo abbaa manaa biraa barbaadu ta'eera. Bara dhumaa keessa jira. Araara jennee kadhachuu qabna. Araara jennee kadhachuu qabna isiniin jechuun jaalladha. Innaa jechuudha. Oolmaan isaanii waliinii haalli mijateeraaf daaniidhaa fi sirrittiin ta'eeraaf bakka ta'ee maalaasaama ta'eeraaf dubbin jedhee ta'eeraaf jechuudha. Naa wajjin yoolaa wajjiniin fataayadha ittaasahaa durayyuu nama siif iddoo hin qabne nama siif haalaan tolle maali wajjin irraa akka ta'e ittaasahaa ture. Haadha caaltu koo amma inta efinin ibsu wajjin oolaa namata maal jedha durayyuu kana barbaada ture yootis hin jechuun jaalladha. Hamma fuuteen nashin geessite hedduu tokkichuma abeet Meerii dheefoo qirrannaa gadi bu'ee minaamna jedhu gaa'e isa biraa margate isa biraa margate asada xiffi argate kaa kaballaa argate kaa isaaniif jetteenna kabaltaa enna edden kaa wal fuudhe cha Jakkamatti beektii jedhe beeka bal'aa uffate cha atti goote na rukuttaa sirrukuta maaliif sirrukun gadi baas baa gadi edda toon sin hin darbate yoo toon akka qulaala sin hin darbate osoo nila sin hin waraware baa nan jedha anatu lammanii fide minaamina jettee fooqennaa baatu ruuttiyyee mana jirtu. Shaanxaashii caammaashii guuree fi fuudhee baasee ruumii kireessee fiiti bakkaan ga'ee dhufe jechuudha. Anamma shakkii jechuudha. Waan tokkorratti walitti bu'uun hin oolu waan ta'eef jechuudha. Baazawwee asumaan daaniin jechuudha. Ani gaayyoo akkuma jedhan sana roota fuudhan beekan. Garuu jechuudha. Garuu dubartii daanii kana jiraattu hin beeku. Sababni isaayyuu inni irra dubartii jala kaata. Inni irra haadha manaa nama biraa barbaada. Akkamitti amantee mee itti sixxee wajjin hin jiraatti hin beekan. Tsiggeen iyyuu yeroo darbe dogoggorteetta jechuudha kan sin jaalladha jetteen jechuudha. Amma inni kun isa kanadha jechuudha. Akkatti jechuudha amma fideennaan fiduddee achi booddee kaballaa caagaafatti gootu gaa ol bahee deebi'ee bu'ee haa ta'uyyuu malee taragaagga'ee deebistee yeroo baatu hin jirtu roottaan fideennaan kaballaa dirqimitti goote sana booddeedhaayii daaniin utaalee manatti ol garagalee utaalee gadi bahee xiqqoo turee deebi'ee jidduu kanatti immoo dhugaa dubbachuuf jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf Abiraam baay'ee wuqqate baay'ee gurraacha baay'ee jechuudha. Yoo argatanitu ta'e yeroo darbe obboleettiin isaa sufsiste nyaata seeraa nyaachaa hin jiru irri ballee seeraan rafaa hin jiru
jedhee dubbatee ture jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee miidhamee jira jechuudha. Naashinis hin miidhamne jechuun miti. Akkuma jedhan egaa namni qoricha dhugee jechuun baay'ee ulfaata waan ta'eef miidhamne jechuun miti. Lachaan isaaniiyyuu miidhamaniiru. Lachaan isaaniiyyuu immoo kan miidhamaa jiranii jechuudha. Yaada mataa isaanii irraatiin kan ka'e lachaan isaaniiyyuu walii galuu irraatiin kanaafedha jechuudha. Nama gidduu galchanii yaada namaa dhaga'uudhaan kan ka'e miidhamaniiru jechuudha. Amma immoo isheen immoo wakkabaa jiru jechuudha. Akka isheen biyyaa yookiin lafa gallakkistee baatu jechuudha. Waan baay'ee xaxaa baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Dhugaa Waaqayyoo gaa'eluma eenyuyyuu Waaqayyo gooftaan maccaanii jechuun akka namni jidduu hin galle haa godhu jechuun jaaladhaani jechuudha. Biyya lafaa kanarratti Waaqayyo kennaa jabaa godhee biyya lafaa kanarratti kan nuu kenne tokko yoo jiraate ta'e gaa'iladha jechuudha. Gaa'ila keenya keessatti Waaqayyo baay'ee boqota. Waaqayyo baay'ee aara galfata. Maaliif qabeenya kana kanan isinii kenna osoo hin taane gaa'iladha. Waaqayyo gaa'ila jabeessee biyya lafaa kanarratti gaa'ila kan dhaloota namaatiif dhaabee kan dhaloota namaatiif eebba godhee kenne jechuudha. Inni kun isa kanadha jechuudha. Kanaafiyyuu amma garuu kutamee booddee deebi'ee dhufee annaa asoof sisteem naamina jedhan isaan nafaan hin deemin minaaminaa jedhe jechuudha. Nafaan hin deemin jedhe jechuudha. Obsa mucaa sana Abiraam dhugaa Waaqa eenyuma dhiiruma kamiifiyyuu hin kennine. Eenyumaafiyyuu hin kennine. Dhugaa Yesuus kuni ani hin beekan. Shallamamuu qaban jedhe. Dogoggoraa hojjetu maal haa ta'uyyuu malee jechuudha. Obsa inni qabu sinitti himuu hin danda'u. Bakka sinis argitanidha jechuudha. Daaniin immoo yeroo baay'ee fotti jedha jechuudha. Kun garuu gatii hin qabu. Otoo akka daaniin ta'u Abiraam ta'e jechuudha. Yoona qaata wanti biraa uumama jechuudha. Haa ta'uyyuu malee gidduutti gaa'ee hin dhufee wajjiniidhaan bahanii qulfinaa kenni birriin barbaadadhe. Qulfinaa kenna birriin barbaada. Diraama hojjetu natti hin fakkaanne jechuun amala tolte garuu wanta haaraa wayii jalqabanis natti fakkaate hin beekan. Kazaa wajjiniin ol bahanii baantee fi natti fakkaate deebitee achi booddee nageessi naannoo isaan nafaan adeemuu hin danda'an garuu isitti agarsiisa jedheen jechuudha. Hin beekamu abboo hin beeka akka isheen sawwalchitu hin beeka waan ta'eef wanta bahanii waliin mari'atanii isaan gaggeessu deebitee ani nan deema safaa nan deema makiinaa isaatii nan deema waan ta'eef dhaqeen ilaala iddoo sanaa iddoo ishiin jirtu dhaqeen ilaalaan wajjin nan tura. Haa ta'uyyuu malee singalaa anaan singalaa galaatii boru ganaman siniidhaa fi bilbilee siwaamaa sinni otoo san ta'anii sagara iddoo biraatti ergeenanii yookiin immoo manatti ergeenanii siniin siwaamee siniin wal agarsiisa jettee jechuudha. Siniin wal agarsiisa jettee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Rakkisaadha dhugaa baay'ee miidhamaa jira namni sun jechuudha. Suura sana keessatti yookiin immoo viidiyoo sana keessatti baay'ee dhugaa Waaqaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Ani viidiyoo kanarratti jechuudha kan sirriitti na biraa midhaan hubadhe jechuudha. Kanaafiyyuu in ulfaata jechuudha. Isheen achi innasi maali kun hundumtuu waa qabaanii jechuudha. Si jalqaba koo jechuudha maaliyyuu ta'eera ta'e. Gaafa abbaa manaa ofii faana wal lolaan gaafa haadha manaa ofii faana wal lolanii miidiyaa irratti wal baasuun isa faana akkasitti wal loleera isa faana akkasittidha walitti bu'eera jedhanii miidiyaa irratti waliin haasa'uun homaa gaarii miti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Homaa gaarii tokkoyyuu miti jechuudha. Bara kana fa'ii haadha ofitti iyyuu citoo fi himachuun in ulfaata miidiyaa dhisnaan jechuudha. Amma isaanii miidiyaan asiifachi qabee jechuudha isaan ciree jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf asiifachi qabee isaan ciree bakka akka nama raafuu ciru isaan ciree bakka namni hundumtiyyuu faayidaa isaaniif osoo hin taane faayidaa mataa isaatiidhaaf jedhee ila siin ba'an asiin galan tokkommoo arrabasuma waan jedhaniyyuu hin beekan jechuudha. Daaniin otoo Abiraam mana hin jiraatin
huccuu ishee fa'i huccuu ruuta manatti hafe jechuudha. Huccuu ruuta manatti hafe fuudhuudhaaf yeroo jedhutti nuti duuba gorree akka carraa fooqii gubbaarratti darajaa irratti nu arganii osoo fuudhiin bahanii. Maaliif suuraan kaasirree, maaliif viidiyoo waraabirree, maaliif kan ta'irree, maaliif san ta'irree jedhu jechuudha. Hin sobu meeuma akkasiin goone maaliif ittidhaan miidiyaa isaanii guddifachuudhaaf, ittidhaan ilaalamuudhaaf jechuun ila waan tokko jechuudha. Namni gaafa waan tokko godhu faayidaa irraa miti. Birna argattu wanta tarraa odeessitee irraa argattu kun gatiin qabu. Garuu waan qajeelaa yoo gooteetta ta'e boruun oolmaa boruu gaarummaa argatta jechuudha. Kanadha. Gaafa waan tokko jennu faayidaa keenyaaf qofa osoo hin taane akka nama fayyannuttis hojjechuun barbaachisaadha jechuun jaaladha. Isa kanadha jechuudha. Akkasuma nan ajjeesaa ebeluun rukuta ebeluun jedhuun oma faayidaa hin qabu. Maaliif kuni namni tokko yoo walii galuu baate dhugaadhaan gargar ba'a. Garuu fedha waaqayyoo ta'eera taanaan gaa'elli dhaloota kanaa fedha waaqayyoo ta'eera taanaan jechuudha. Waggaa 20 maan ture walitti waaqayyo isaan deebisa. Fedha isaa keessa inni jira taanaan waaqayyo walitti deebisa. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Mucaa tokko jechuudha. Mucaa tokkodha fira koodha. Yoo waaqayyo jedhe yeroo nani biyyatti gali siniif dhiyeessuu nan danda'a. Yoo waaqayyo jedhe dhuguma miidiyaa kanas hojjedhe bakka fedha waaqayyoo ta'e jechuudha. Haadha isaa waggaa 9 waan ta'edha. Abbaan isaa hedda haadha isaa hiikee inni bakkee biraatti kan hojjechaa jiru jechuudha. Manuma firaatti guddatee baratee hojii mataa isaatiin hojjeta jechuudha. Baay'ee mucaa mala qabeessadha. Maal godhe isinitti fakkaate? Haati isaa heerumteetti. Abbaan isaas fuudheera. Garuu mucaan sun maal godhe isinitti fakkaate? Kun waanuma waaqayyoo jinuma waaqayyoo keessa jira malee ani dhuguma mucaan sun qophaa isaatti kana godhe jedhee yaadu. Haadha isaa heerumte. Abbaa isaa fuudhe. Abbaa isaa jala haadha manaa abbaa isaatti baasee haadha isaa ammoo iddoo ishee itti heerumte baasee fidee walitti isaan deebisee jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ammayyuu mucaa waggaa 20 wanta darbe miti jechuudha. Maaliif isaantu ariifate malee feeni waaqayyoo akkuma isaan waliin jiraatan ture. Mucaa sana keessaan darbee Kiristoos haa hojjetu iyyuu malee jechuudha. Kanaaf iyyuu woy jettanii miidiyaa irratti nuti woy jennee kaan abaarree kaan gadi galabbannee kaan ol galabbannee osoo hin taane feeni waaqayyoo keessa jira taanaan iddoo ta'e isaa deemtu lafa ta'e isaa deemtu biyyaayye isaa baatu waaqayyo walumatti isaan deebisa. Har'a garuu miidhamaa jiru. Har'a garuu qaama isaaniirra miidhaan gahaa jira jechuudha. Waaqayyo gooftaan dhugaa dubbachuudhaaf ani illee dhabuun tufuu yaada caaltu faana naasa'uudhaaf tureeyyuu haa ta'uyyuu malee jechuun bakka waaqayyo walitti isaan deebisu. Dhuguma waliin diraamaa hojjettu taanaan jechuudha. Daanii fi Meeriin ammas diraamaa biraa bantanii diraamaa biraa hojjettu yoo ta'e dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Ruutaanis haa miidhamtu, Abiraamis haa miidhamu. Garuu cubbuun dhaloota kanaa jechuudha. Cubbuun dhaloota kanaa sinin dhiisu. Dhugaan sinin jedhe balbalatti lola seentanii qabdan. Dafaatii furmaata laadhaa. Elaa dhibbaan dhibba jechuudha. Dhibbaan dhibba. Daaniin ruutaa kan isaa godhachuuf dhamaatiin inni hin dhamaane tokkollee hin jiru. Gaafa akka ishiin biyyaa baatus kan gochaa jiru yookiin immoo akka ishiin biyya biraa deemtu kan gochaa jirus daaniidhuma dhibbaan dhibba jechuudha. Yoo ishiin biyyaa baatetti yoo ishiin biyya sana deemtetti yoo ta'e haala hin mijeeffata hin tolfata yookiin isa fudhatti yookiin waan ta'e innillee biyyaa ba'ee ishii bira dhaqa malee innis homaa daaniidhaa fi Meeriinis haadha manaa fi abbaa manaa yookiin immoo jaalallees miti. Kana jala muraatii beekaa. Nuti qimamii mana madaamee jechuudha. Shunkurtii murree qimamii hundi walitti manneetti ammas salla ruusii ammas sallee 1000 dhiyeessina. Unkaan ishee kana yaaduu dhiyeessinee dhisaatiif. Kanaaf iyyuu baay'ee gaa'ela namaa keessaa heddee hin jaalatu waaqayyo jechuudha. Si hadaba waaqayyo jechuudha.
hindi gaali qiddisna qabu gaahila waaqayyo ija isaa irra keeyyatee jiru keessa yeroo ati seentee burjaajessitu waan gaarii miti jechuudha. Seexana miti kan amma isaan waliin dhaa jiru jechuudha. Sababiin isaayyuu seexanni sodaataadha. Namni immoo amaadha. Nama keessaan gorte seexanni nama qorti. Kanaaf gala namaa gadi dhiisaa isiniin jechuun jaalladha. Ispoortii keessan asuma irratti dhaabaa yoo dhuguma ammas diraamaa biraa bantanii diraamaa biraa dhaloota kana irratti hojjechuudhaaf yoo jettaniitu ta'e nama osoo hin taane haadha abbaa osoo hin taane waaqayyo isin gaafata. Ana baay'ee na gaddisiisaa jiru dhugaa dubbachuuf baay'ee na gaddisiisaa jiru jechuudha. Batalaa yeroo darbe yeroo obboleettisaa isa gaafattu ani irra bas rafaa hin jiru nyaatas nyaachaa hin jiru yeroo biraa kottaa misaan sinaa fayyaa kottaa maalee sin ta'aadha jechuudha. Yeroo goddanyoota isaa hargee jechuudha biraamina garuu achirratti sistariisa biraazariisa achumatti gatee jechuudha. Bakka galeen boqonnaa godhadha galeen haara galfadha jedhee achumatti isaan gatee deeme jechuudha. Amma dhuguma mana galtaa obboleessisaa itti dubbachaa ture jechuudha. Akka qalbiinsaa seera hin jiraanne sirriitti hin beekama jechuudha. Yeroo kaan kottaa akkas taana kottaa akkasitti maal taana kan jedhu obboleettisaa sana achumatti gatee deeme jechuudha. Kanadha. Itti gaafatamtu dabaleen isiniin jedha ammas itti gaafatamtu dafaa furmaata laadhaan otoo ishiin biyyaan bahin otoo ishiin biyya hin geeddarate amsa godhaa eebbifamaa. Shaaloom.